harka diriirsa. Sagalee guddaan yeroo sadii fayyi jedha. Lama. Humna ibiddaan goree daa'ima kana hidhe. Miilla daa'ima kanaa kan hidhe. Daa'imni kun akka hin tochoone kan godhe. Ergamaa Bi'eelzebuul furii malee akkuma miilla kana hidhe. Akkuma miilla kana kutuuf qophaa'e. Ani immoo kunoo isteejii ani yeroo dheeraa irratti lallabeerra daa'ima kana kaa'eera. Isa dhumaa miilla daa'ima kanaa naa hiike. Atocho'u. Afayyu. Hey! Dhaqimmaa kee bira. Iyyuu ilaalcho. Nama sibiraatti galagalii hidhaan kee citeera jedhe baake. Hidhaan kee citeera jedhe baakeessa. Haya dibalo sebaradi lavai riba namasia. Yoo xinnaate nama sadii keessa deemi har'a dhimmi kee hin xumurama jedhetti taphata. Har'a dhimmi kee hin xumurama jedhe. Sababa kana hunda seexanni mucaa kee karaa ibiddaa galaafate. Har'a araarri ta'eera. Ijoollee shan kan eeguuti. Ijoollee shanan qaba. Shan kan. Ijoollee shanan keessaa daa'ima na jalaa fuudhanii bu'anii ofii kootti waggaa 5 dirisiin dibame. Ijoolleen na jalaa haatee Maaloo harkachees qabiyyi ta'eera jedhamaata. Wada balabas. Abbee nama sibira jiru chabbatiiti dhimmi kee xumuramaadha jedhin dhimmi kee. Guyyaa 5 gidduutti dhimma xumuramaa harka siga. Namoonni guyyaa 5 gidduutti gammadan jedhu taa'e. Harka kana raasati nam milkaa jedhayyaati. Sayaadartu sanatti. Sasodaachartu sanatti. Akka biyyaatti isa cufame siiba namaa be'a. Yes, haadha kana warri beektamme. Nan beeka haadha kana. Haadha kana nan beeka. Nan beeka. Beektaati. Beektaati ati yaadabi. Dhugaa. Sigammee makeela hima kala sana. Haala beektaa? mucaashiiti. Haa. Du'aaf qaboon du'aa. Sis ijoollee keessa nyaatee duwwaatti hambisuudhaafi harkas qabaate. Ima hadis talah terani. Ila harta anatu akkeetti si qabe barabaraaf akkatin kumnet afur jawwe harka si fuudhee jira. Ilchu waaqayyo. Mucaan kun hiikamu. Hey! Maka Yesus Kristus ilma waaqayyooti. Dhufeera kunoo. Hey! Qaba harka jennat. Harka jee qaba. Mataa miillatti bidda si yaa hiram. Tokko. Lama. Sadi. Kunooti qaba. Kun akka eenyu tokko qabuu hin dandeenyetti ni kada waaqa. Karaa dhaabate tuqaa kaa'eera naan jedhe. Naila. Maal sitti dhagaa? Yaa'eera. Tokko lama sadii. Kun amma ibiddi kun siikuu dhufee bara. Halo jitar. Rumah kita.
barnoota dhiifte hojii dhiifte waan hundumaa dhiifte amma nama nagaa taateen jalqabda moo jalqabda dhugaa kottumee gara kun in jalqabde bakka Waaqayyo jedhe kan koo yeroo dhiyootti naa kenna gannaa dhiifama. Yes. Anaaf jedhime wanti neegaa jiru yeroo dhiyootti gannaa dhiifama. Nan gammada immoo dhugaa kottume na ilaala. Waaqayyootu hafuura yeroo dheeraadhaaf fiide har'a sirraa hiike. Ameen jedhe baakkee. Ameen. Isa immoo na hin beeku. Mee isa na hin beeku. Nama tokko hin qabdu haa dhookatu. Dhugaadhaa kun. Ati mee hin qoramte ati beektaa? Baay'ee chaalenjii ati dabarte chaalenjii haga lubbuu meeqa dabarte ati? Bakka waan baay'eetu sirra jira. Amma iyyuu buddeenuma nyaachuu. Injini maal sitti ulfaate? Jootonni makiinaa irra joottu sun dhuma. Dide miti jedhe. Inaa sortu ati. Waaqayyoota akka nan ta'e basa gadanni isa jedha Waaqayyo. Kan gammadduuf harka darbadhutti ta'eera jedhe baakee. Jedhi ta'eera jedhaash. Haaloo yaa jaartam. Garuu midhaan nyaachuu biddeena oduu nyaanni guyyaa sadiin booda garuu waan matee urgoo midhaan dhugee ta'u makiinaa sana irraa harkisa. Amma maal too abbaa makiinaa taata. Yes, ameen. Barri booja afeera. Ila kana kaa'i jalluma. Har'aa kaaftee gadin taatu Waaqayyo kan kee gadhiiseera. Ameen. Bakka dhaq zanaacha kuraacha booyin